Hordoftoota Gaaddisa Aappii akkam nagaa jirtu? Ani nagaadha galata Rabbii. Akkam nagaa keessanii? Egaa har'aa wanti qabadhee isiniif dhiyaadheera. Magaalaa guddittii godina Arsii Lixaa kan taate magaalaa Shaashamannee wal wajjin daawwannaa jechuudha. Magaalaan Shaashamannee ishee kana fakkaatti jechuudha. Kanaaf turtiin keessan daawwannaa magaalaa Shaashamannee wajjin isiniif haa ta'u isiniin jedha. Egaa magaalaan Shaashamannee waggaa 100 ol kan lakkoofsifte yommuu taatu isheenis immoo magaalota godina Arsii Lixaa keessa magaalaa guddittii godina Arsii Lixaa kan taatedha isiniin jedha. Kanaafuu daawwiin keessan magaalaa Shaashamannee wajjin isiniif haa ta'u warroonni beektan warroonni hin beekne immoo Shaashamanneen kana fakkaatti daawwadhaa isiniin jedha. Akkasuma immoo Gaaddisa Aappii jechuudhaan subscribe gochuu hin dagatinaa turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.